Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa qaroo miidiyaa irraa oduusaa kanaaf qabanne hangafoota isaanii dursuun isinitti himnaa oduu waliin anamni shubbiseeti. Lammiileen Itiyoophiyaa Jibuutii haala rakkisaa keessa turan 94 gara biyyaatti deebi'an. Korporeeshiniin manneen Finfinnee manneen 120 ol ijaarsisuuf karoora qabaachuu ibse. Waliigaltee mootummaa waliin godhaniin booda hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo galaa jiraachuun ibsame. Ji'oota sadan darban naannoo Tigraayitti dhaabbilee daldalaa 40 ol ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Oduu biyya alaatiin Giiniitti walitti bu'iinsi murtii abbaa murtii falmisiisaa ta'een uumameen namoonni 135 du'uun himame. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 143 dhibee hin beekamneen du'uun himame. Raashiyaa fi Ameerikaan waraana Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa jiru hammeessuudhaan wal himatan. Kanneenii fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaannaa hanga xumuraattiin waliin tura. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatina. Lammiileen Itiyoophiyaa Jibuutitti haala rakkisaa keessa turan 94 gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itiyoophiyaa godaansa seeraan alaan Jibuutitti haala rakkisaa keessa turan 94 gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Jibuutitti imbaasiin Itiyoophiyaa dhaabbata godaantota idil addunyaa waliin ta'uun lammiileen kunneen gara biyya isaanii akka deebi'an taasisuun himameera. Korporeeshiniin manneen Finfinnee manneen 120 ol ijaarsisuuf karoorsuu ibse. Magaalaa Finfinneetti walta'iinsa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaatiin manneen 120 ol ijaaruuf karoorfachuu korporeeshiniin manneen Finfinnee beeksiseera. Manneen kanneen keessaa 60 kan ta'an kan ijaaraman dhaabbata Ovid Real Estate waliin ta'uunis dubbatameera. Korporeeshinichi waggoota 7 dura liqii birrii biiliyoona 54 akka irra ture kan ibsan daayirektarri itti aanaan damee ijaarsaa Injiinar Fiqaaduu Alamuun mala adda addaa hojiirra oolchuun liqii dhaabbatichaa gara birrii biiliyoona 32tti gadi hir'isuun dubbatameera. Yeroo ammaa kana liqii kanaaf dhala guyyaatti birrii miiliyoona 8 kaffalamaa akka jiru eeruun liqiin guutumatti waan hin kaffalamneef baajata haaraa ijaarsaaf oolu argachuun akka hin danda'amne himaniiru. Rakkoo korporeeshinii ijaarsa haaraa eegaluuf mudate irraa kan ka'e bulchiinsi magaalaa Finfinnee filannoowwan biroo qorannoodhaan fayyadamuun eegumsaan kan eeran yoo ta'u, kana keessaa tokko tarsiimoo walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaa waliin ta'uun dubbataniiru. Kanumaanis misoomsitoonni 22 waliin waliigaltee walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaa mallattaa'e misoomsitoonni 7 ijaarsa eegaluu odeeffannoon argame ni mul'isa. Waliigaltee mootummaa waliin irra gahame hordofee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo galaa jiraachuun ibsame. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee waraana bilisummaa Oromoo irraa adda bahee ibse qondaala waraana bilisummaa Oromoo duraanii Sanyii Nagaasaan durfamu waliin walii mallatteessuun hordofee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii hundaan gara wirtuu qophaa'eefitti galaa jiraachuu ibseera. Biiroon Koominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti hidhattoonni waamicha nagahaa fudhatan bosona irraa gara mooraa qophaa'eefitti galaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan lakkoofsa hidhattootaa galanii ifatti ibsuu baatus hidhattoonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat, Coobii, Ilfaataa, aanaa Amboo, Midaaqanyii fi Jibaat keessa turan 800 ol waamicha fudhachuun galaa jiraachuu miidiyaan biyyattii beeksiseera. Waliigaltee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduutti dilbata darbe mallattaa'een qabiyyeen hanga ammaatti ifoome hin jiru. Ji'a fulbaana darbe Sanyii Nagaasaa Afgaafii BBC waliin taasisaniin gareen isaaniin hoogganan kana booda jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribsaa yookaan Jaalmarroon hoogganamu jalatti akka hin sochoone ibsanii turan. Mootummaa waliin hariiroo uumachaa jiraachuu walqabatee gaafii dhiyaateef ammoo hariiroon uumame hin jiru jechuun haa ta'u malee mootummaa waliin mari'achuuf fedhii akka qaban dubbatanii turuun ni yaadatama. Ji'oota sadan darban naannoo Tigraayitti dhaabbilee daldalaa 40 ol ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksifameera. Ji'a 3 keessatti hordoffii fi sakanta'iinsa balbalaa daldaltoota seeraan alaa naannoo Tigraay dhaabbilee daldalaa 40 fi 341 irratti tarkaanfiin fudhatamu waajjirri daldala naannichaa beeksise. Waajjirichatti daayirektarri daldala to'annoo fi eejansii alaa obbo Guush Waldee akka himanitti daldaltoonni gara 13,000 ta'an hayyama daldalaa malee socho'uu fi hayyama daldalaa hin haaromfamne qabaachuu isaanii argameera jedhan. Daayirektarri kun itti dabaluudhaan dhaabbileen 3,300 akkaataa gosaa yakkaatiin cufamanii jiran jechuun himeera. Dhaabbileen daldalaa gara 1,900 ta'an meeshaalee yeroon isaanii irra darbe gabaaf dhiyeessaa waan jiraniif tarkaanfiin isaanii cufamuu ta'a jechuun dubbataniiru. Obbo Guush akkasumas dhaabbileen qajeelfama kana cabsan biroo 28 hayyama daldala irraa dhoorkamanii dhimma isaanii gara seeraatti akka geeffame himaniiru.
Dhaabbilee tarkaanfiin itti fudhatame keessaa 9,600 akeekkachiisni barreeffamaa kennameefii jira jedhan isaan keessaa 27,000 dogoggora isaanii amanuudhaan lammata dogoggora waan fakkaatu akka hin hojjanne waadaa galaniiru jedhan. Daayirektarichi naannoo Tigraayitti daldala seeraan alaa eegsisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran cimsee kan itti fufu ta'us akeekeera. Biitkooyiniin tokko doolaara Ameerikaa 100 caalee sharafame. Filannoo Doonaald Tiraamp gatiin biitkooyinii akka dabalu sababa guddaa ta'eera jedhamaara. Waggaa tokko dura gatiin biitkooyinii tokko doolaara 44,000 yoo ta'u amma ammoo doolaara 100,000 caaleera jedhama. Ameerikaan humna guddaa addunyaa kan taate ji'a tokko dura filannoo pirezidaantii kan geggeessite yoo ta'u paartiin Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp garaagarummaa guddaadhaan injifachuun isaa kan yaadatamudha. Doonaald Tiraamp deeggaraa biitkooyinii ta'uu isaanii ifatti erga beeksisanii booda gatiin biitkooyinii ol ka'eera. Jala bultii filannoo kanaatti biitkooyinii tokko doolaara 68,000 gurguramaa kan ture yoo ta'u amma biitkooyiniin tokko 30% gurguramaa jiraachuu himameera. Bloomberg akka gabaasetti gatiin biitkooyinii amma seenaa keessatti isa ol aanaadha jechuun dubbateera. Kana malees Tiraamp daldala akka biitkooyinii jajjabeessuuf gibira hir'isuu fi onnachiiftuu biroo akka kennanis waadaa galuun isaanii kan yaadatamudha. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp walakkeessa baatii gurraandhalaa keessa aangoo ni qabata jedhamee eegamu miseensota kaabinee filatamuu itti fufee jira. Elan Fiild dabalatee qondaaltota daldala mallaqa kiriptoogiraasii deeggaran ni muudu jedhamee eegamaa jira. Geeniitti walitti bu'iinsi murtii abbaa murtii falmisiisaa ta'een uumame namoonni 135 du'uu isaanii ibsame. Mootummaan biyyattii kanaan dura lakkoofsi namoota du'anii 56 ta'uu beeksisee ture. Kibba baha Giinii istaadiyeemii kubbaa miilaa keessatti jeequmsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 135 du'uu isaanii garee mirga namoomaa biyyattii wabeeffachuun Reuters gabaasa isaa keessatti eereera. Murteen falmisiisaa abbaa murtee kun tapha Nizer Kooree keessatti jeequmsa uumuun daawwattoonni miliquuf yeroo yaalanitti poolisiin gaazii imimmaan nama boochisu dhukaasuun isaa ni yaadatama. Rakkoon kun kabaja hoogganaa mootummaa waraanaa Giinii Wilmaamaadii Dombooyaaf jecha yeroo xumuraa irratti uumame. Gareen dhaabbilee mirga namoomaa Neezerokee keessa jiraatan kaleessa akka beeksisanitti hospitaalota bakka awwaalchaa, masjiidota bataskaanaa fi miidiyaalee biyya keessaa irraa odeeffannoo walitti qabuun tilmaama lakkoofsa namoota du'anii gabaasaniiru. Yeroo ammaa kana lakkoofsi namoota istaadiyeemii kana keessatti du'anii 135 akka caalu tilmaamuun irra caalaan isaanii daa'immanidha kan jedhu gareen kun namoonni 50 hanga ammaatti eessa akka bu'an hin argamne jedhaniiru. Gareen kun akka jedhanitti humnoonni nageenyaa humna madaalawaa hin taane fayyadamuun nageenya hirmaattotaaf caalaa nageenya aanga'ootaaf dursa kennaniiru jechuun qeeqa isaaniis kaasaniiru. Konkolaattonni qondaaltotaa fi namoota biroo fe'an karra istaadiyeemii lamaan guutamee yeroo keessaa saffisaan bahan agarsiifameera. Mootummaan wiixata darbee taatee kana ni qorata jechuun waadaa galuun ibsa miidiyaaf kenneen mul'iseera. Oduu biraatiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 143 dhibee hin beekamneen dhumaniiru. Dhukkubbii mataa, qufaa, hir'ina dhiigaa fi ho'i qaamaa olaanoon mallattoo dhukkuba kanaati jedhama. Kibba dhiha Koongoo keessatti dhukkubni influweenzaa fakkaatu torbaan lamaan darban keessa lubbuu namoota hedduu erga galaafatee booda aanga'oonni fayyaa biyyattii qorannoo dabalataa geggeessaa jiraachuu dubbataniiru. Lakkoofsi namoota du'anii onkololeessa 10 hanga 25 gidduutti bulchiinsa Paanzii biyyattii keessatti galmaa'ee yoo ta'u mallattoon dhukkuba kanaa ho'a qaamaa, mataa dhukkubbii, qufaa fi hir'ina dhiigaati jedhameera. Itti aanaan bulchaa naannichaa hanga ammaatti namoonni 67 hanga 143 kan du'an yoo ta'u tatamsa'iinsa dhibee kanaaf to'annoof barbaachisaadha jechuun dubbataniiru. Gama biraatiin dhaabbilee waldaalee siivikii naannoo baadiyyaa Peenzii lakkoofsa namoota dhibee kanaan qabamanii dabalaa dhufuun dhaabbileen fayyaa hanqina qorichaaf saaxilamuu isaaniis kaasaniiru. Yeroo ammaa kana qondaaltonni fayyaa saamuda fudhachuudhaan maalummaa dhibee kanaa baruuf qorannoo geggeessaa akka jiranis dubbataniiru. Uummanni tatamsa'iinsa vaayirasii kanaa ittisuuf of eeggannoo gochuu fi reeffa namoota du'anii waliin tuttuqqii akka hin taasifnes dhaamaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi CDC Afrikaan waa'ee dhukkuba haaraa gabaafamee kana odeeffannoo argachuu isaanii beeksisuun sadarkaa daddarbiinsa isaa adda baasuuf dhaabbilee fayyaa Koongoo waliin walitti dhiheenyaan hojjechaa jiraachuu gabaasaniiru. Kanaan dura namoonni mallattoo wal fakkaataa qaban naannolee biyyattii fi biyyoota ollaa keessatti yoo argaman hatattamaan gabaasni akka kennamus gaafataniiru. Ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa akka agarsiisutti biyya giddugaleessaa Afrikaa Dimokiraatik Riippaabilik Koongoon weerara dhukkuba sareetiin rakkachaa kan jirtu yoo ta'u namoonni 47,000 ol weerara kanaan kan qabaman ta'uu himama. Namoonni 1,000 ol ammoo du'uunis gabaafameera. Oduu biraatiin Raashiyaa fi Ameerikaa waraana Siiriyaa keessatti geggeeffamaa jiru hammeessuudhaan wal himatan.
Finciltoonni Siiriyaa torbee darbe haleellaa Hayaat al-Tahrir al-Shaam qabaniin magaalaa Aleeppoo to'ataniiru. Hariiroon Raashiyaa fi Ameerikaa bara 2022 yeroo Raashiyaa Yuukireen irratti duula waraanaa addaa eegalee walxaxaa dhufeera. Walgahii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa gaggeeffame irratti Raashiyaa fi Ameerikaan waraana dhiheenya kana Siiriyaa keessatti gaggeeffame keessatti shororkeessummaa garaagaraa jechuun wal qomataa jiru. Hayaat Tahrir al-Shaam torbee darbe magaalaa Aleeppoo kan hidhattoota Siiriyaa jalatti argamtu irratti haleellaa banuun ishee ni yaadatama. Hayaat Tahrir al-Shaam duraan dursa Nasraa Front jedhamuun kan beekamu yoo ta'u bara 2016 osoo addaan hin ba'in dura kutaa ofii isaa Al-Qaayidaa Siiriyaa keessa ture. Mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiinis qoqqobbiin irra kaa'ameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Roobert Wood walitti bu'iinsi Siiriyaa keessatti uumame akka dhaabbatuu fi namootni nagahaa hokkora kanaan akka hin galaafatamne gaafatan. Ambaasaaddarichi sochii finciltoota Hayaat al-Tahrir Shaamiin hoogganamuun akka isaan sodaachise dubbataniiru. Hayaat al-Tahrir al-Shaam Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin shororkeessaa jedhamee moggaafamuun isaa gocha hammeenya mootummaa Asaadii fi Raashiyaan raawwatameedha kan jedhu sababa kaa'aniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadarri Raashiyaa Vaasilii Neenziyaan deebii waliif kennaniin haleellaa shororkeessummaa magaalota Siiriyaa irratti qaban irratti raawwatame balaaleffachuun yaada qaban dubbataniiru. Waashingitan shororkeessummaa idil-addunyaa ni lolti jedhamee amantaa hin qabnu jechuun qeeqa isaanii kaa'aniiru. Ambaasaadarri Ameerikaa gama isaaniitiin waa'ee kana nu barsiisuu hin danda'u jechuun sababni isaas Mooskoon sirnoota shororkeessitoota daangaa ce'an ni deeggarti jechuun komataniiru. Itti dabaluunis Ameerikaan waggoottan kurnan hedduudhaaf addunyaa irratti shororkeessummaa qabsaa'aa jirti jechuun yaada isaanii kaa'aniiru. Hariiroon dippiloomaasii Raashiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru erga fulbaana bara 2022 yeroo Raashiyaan Yuukireen irratti waraana addaa bantee eegalee rakkoo keessa seeneera. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya ammaaf qabanne kan hangammaatti dhageeffattan ture waan nu dhageeffattaniif galatooma.